السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. በዛሬው أشياء معركة فونا መሰናዷችን جردت ሰሞኑን مجن كيسان በስፋት بدأ ማህበራዊ أماتي أجيبوش وبقى نجيان كرت أنا لك يا أفتر إيجا بلي كيوان سنجت شو برباتو كوسجا obboleettii keenya biyya beeruutii keessatti lubbuun baate sana icciitiin bahee ture garuu icciitii bahee sana ni dhoksan hatta abashaan keenya irraan dubbanne dhugaa dubbatu miidiyaan tokko icciitii sana hin baasne garuu mucattiin mana keessa hojii hojjettu mucattiin sun akkamitti akka achirraa gakkufte eenyu akka isii kuffise himtee jirti mucattiin maan akka isii ta'e Itoophiyaa taate mana san keessa hojjettu imimmaan bu'aa 5,000 irratti jechuudha nama 5,000 irra himti mucattiin sun jechuudha anis waan dhageessiniif hima ammaan immoo viidiyoo boodarra isinii kaha mucattii san boochisanii jaarsa isii yoo gadda ibsatu dhugaa waan garaa nama nyaatu imimmaan qabatta jechuudha anamma osoo tokko ofirra si wajjin viidiyoo kana ilaalee imimmaan tuna qabu wallaahi mucattii san waan isaan isii godhan isin himaa isinillee irraa barachuu qabdan keessattuu ijoolleen teenna uf daganna beektaa nuti baay'inaan uf dagannaa ni dagamnaa jechuudha maaliif akka ta'e hin beeku ani fayyaaleeyyii dhabeetan uumamni keenya fayyaaleeyyii akka jara amaaraa kanallee garaa hin jabaannu yoo namni amala nutti amalati tollaa yoo namni nu kabajanii kabajnaa yoo namni nu jaalate hin jaallannaa badiin keenya nu tuqin malee yoo nu tuqan diina godhanna nama sana garuu hamma namni sun nu tuqinitti nu lubbuudha amaarri garuu qiimiin isaanii yoomu ati aga feetu fiqqanii hojii jetti malee keessi dhukkuba beeka garuu akkasittuu tashawwadamte sunillee zari majaraati jedhee yaada mucattiin tun onda beeruutti deemtee hojii kana eegaltee tutturtee jirti mana kana keessa jechuudha akka dhage liivii 5,000 rabboottee siksik jettee mucattiin sun iccitii kana baaste iccitii kana jarri keenyallee dhoysan jarri araballee dhoysanii jechuudha warri miidiyaallee tokkochi iccitii kana baasan iccitii soba baasan ka warra mucattii san bira hin jirre gabbaasan malee kana gadi hin baasnee jechuudha isin hima mucattiin birrii waggoota hedduu jara kana biraa qabdi namni dhageetta yoo jiraata mee natti ma dhageettani iccitii kana waggoota hedduu jara biraa qabdi jarri kafaluu fi dadhaban sababni illee beeruutitti balaa dhiyeenya waggaa tokkoof nuus akkas hin geenne waggaa tokko akkabaabii waggaa tokkooti naannoo waggaa tokkooti beeruutitti mudate sana jechuudha balaa sanii wal qabatee madaamin isii hojii irraa ari'amtee turte jechuudha biiroon isii waan jala karrabeef waan jala biiroon isii jala diigame hojii irraa ari'amti madaamin mucattii tana mana jirtu hojii hin qabdu eega kana mallaqa mucattii tanaa seeran kennuuf hin dandeenye kaan kennaniif kaan hambisaa kaan kennaniif kaan hambisaa waggaa ol mallaqni mucattii kanaa jara kana biratti hafee jira jechuudha eega galuudhaaf yeroo muraasa waan akka ji'aa kana tafaaf mucattii tanaaf jechuudha qophii jirti galuudhaaf naa kennaa jettee deddeebistee gaafatti hamma fedhan amalatti tolanii nyaadhu dhugi rafii kan amma dhiisi kana booda jedhu jedhanii fuulatti tolanii waan mallaqni isii bira jiruuf ta'us immoo isiin garuu keessatti malataa jirti mallaqni kun kaa ormaati ka isiiti booda eessaa fida yoo guyyaan gala isii gahee yoo eessaa fida guyyaan tikkeetti yoo gahe mallaqa kana seeran hin gaafachisa ka seeran hin kasasamuu hundi dandeetti namitti eessaa fida ka jettu namitti malatte الله أعلم إسيف ربي ولبيك ربي أن اللي فول الربع راسه وكان فول ربي أبتشون كي هنفو أن وان لقيه ماجر الله أعلم جستاج وان لقيه بتشارة برساجر كان هذا هريا مجتيتنا كولي منك يسجدوا لجتوا هريا الله هريا جل فوق هريا قبا فوق يسونتاني إيه سني أما جنا مخاني جان قيا كنا الدريشة كل ليس جتين جان هند جام جتين تون دد جان أساسين ددو أكو كل ليستوف إبات تقول تجوا مدامين تون إبات تقولن كدامة قطعت تمن أرمى قطعت وين يستير إيش جتة كاته الدريشة خل كل ليس الدريشة قبا باتي هركانا كبتت كرتني بقى كيسا خنا كنا تركان كبتت كار على كل ليس جرتي ميرة مجاد إكجرا جام منا كيسا جتشو أكوجا تربا كدي كهاسا يدنده كان سلا قدان جدام نجرا ميرة كوات إنتلون دن جاسا دندام كذا أي تشوف جتين مدامين مجاه خنان مجاه في نبيك دائما تكا خنا حمي ماله مجاتين تون يو سين أي تشوفتون أجن نقول رسيتين برنجر تطا جتيني أما يوان كريم تون جاتشو مجاه يو هذا مجاتين كفت دائما تكون balbala si gigir itti godhe adriisha tucufee jennaan hagana micattiin ka qabattee jirtu yoo harki dhukkube maal taatire unkan adriisha tucufanii miti lubbuun ilma namaatun yoo waa gubbaa waan diqqoma akka kursii ol qaa gubbaa dhaabbattee akka nama ollatti gadi kufuuf jechuudha hagana xiyyitee harkarratti waan cufamee jiruuf gadhiistee
kuftee jechuudha. Mucattiin kuftee jennaan mucaan mana keessa ol deebi'ee ana itti cufe bakka hagaree fara namni haasaa godhee madaamiin gabbuutee ilaaltee ol deebitu kana mucaan isitti anatu itti cufe ana balbaletti cufe ana balbaletti cufe jedha jette mucattiin tun inni gurri nagaa jette wallaahi ana itti cufe maama itti cufe naan jee ana itti cufe jedha mucaan kun jechuudha. Kazaan booddee mucaa tumanii lammata akkana jetteen dubbatiin jedhanii ni balbalatti cufanii mucaa gorsanii akka mucaan waan jedhu kana akka naasaa kana dhiisu godhan jechuudha daa'ima kana gorsanii. Maasalaama madaamiin garuu ammatti qabamtee jirti seeratti dhiyaattee jirti garuu waan isin godhuu qabdan mallaqa keessan jara arabaa kan amantanii birattillee mallaqa keessan hin kuufatina gaafa mallaqa kuufatuu keessan jara arabaa kun isin taasisabee mana keessa deemee isin fattashee bakka isin hin jirrettoo barbaachisaa ta'e bakka ati jirtuttu si fattashee kiyya isin jechuu danda'a. Ka jirru mana ormaati jechuudha. Ifa kanarra badee ifaan qabnu mana keessaa. Egaa obboleewwan kiyyaa mana yoo manatti mallaqallee walitti qabattan jara biratti akka jarri isin beekutti walitti hin qabatina yoo jarri isin gaafatte walitti qabachaa jira osoo hin taane biyya ergaa warra kiyya ittiin nyaata jaarsa kiyya ittiin nyaata ijoollee ittiin guddisa jedhaa sobaa malee akka isin uffira walitti qabattan beeyne wallaahi jarri isin jibbiti balaa adagaa isinirraan geettii jechuudha ammallee jaruma birattillee mallaqa keessan ji'a lama ol tarraan hin dhiisina ji'a lama ol tarraan ofii keessanii balaa ofii shamartan jechuudha ofii keessanii balaa ofii shamartan jarri mallaqa san kafalurra lubbuu kan kee ajjeesitu isaanii salphata jechuudha. Ati lubbuun kan kee mallaqa hin geettu isaan biratti mallaqa isaanii doolaara yookaan riyaala 5,000 hin geettu lubbuun tante isaan biratti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu jara biratti birrii keessa walitti hin qabna warri ala hojjettanillee gaafa birriin isaanii biratti teessan 6,000 biratti fakkeenyaaf 2,200 warri ala hojjettan yoo jiraattan 6,000 waan ji'a 3 walitti isaan bira qabamnaan isaan kafilatan birrii 6,000 sii kennurra lubbuu kan kee kana yookaan sharxaa yaamanii qabsiisu yookaan si ukkaamsudha jechuudha. Maaliif warri ala hojjetu baay'inaan fa'aa seera waraqaa seeratu hin qabu jechuudha. Kana waan ta'eef araba biratti of eeggannoo gochuu qabdan. Birrii keessan ji'a 6-7 araba biratti walitti hin qabina. Hamma dandeessaniin boo'aa irraa fudhaa. Maatiin kiyya beela'ee jedhaani. Ani amma dhugaa dubbatuuf warra kana biratti birrii baay'een ergu. Ergus baadhu garuu yoo isaan na gaafatan deemee ergee dhufe mucattii hojii jedhama. Mucattiin ji'a ji'aan ergiti jechuudha. Anillee akkasumatti isii hojii deemee ergee dhufe yoo namni na gaafatu jechuudha. Garuu ani ergin takka isii hojii baankii ergeen beeku hawaalaadhaan erga waan ta'eef. Gin jarri waman ergu se'an laala waman ergu se'an dur indoo waan walii qabu se'anii aaruu jalqabanii isaan jennaan ni erga birrii jedheenan hin ergaa jedheenan bakka akkas jaalatan malee hin taa'anii herreegan ka'at hojjette kan hin herreegan birrii isaanii ji'a ji'a yaatu na bira walii qabamsan herreeganii jechuudha isaan baada alagaa waan ta'aniif iyyuu kanaafuu of eeggannoo godha obboleettiin kenna haala kanaan lubbuun isii dabarte ilmaan isii osoo yaaddu hanqatte maatii isii osoo yaaddu maatii irrallee namni ilmoo badhee qabu adagammaan osoo mudatu baate tokkoffaa ilmoo saniifis yaaddoo isiin osoo ilmoo san yaaddu godaanti kana jechuun warri ilmoo hin qabne akka fedhe haa ta'u jechuun miti warri ilmoo hin qabne hundaan gahu gaafa ofii bade ta duraan biyya akka sabatellee kama biraattu nyaata gaafa ofii bade ta duraan dalagatellee ka biraattu nyaata. Egaa obboleewwan kiyya kanaafuyyuu warri ilmoo hin qabne silaa sanumaa hundaayyuu hin ga'uu jechuudha. Dhugaa dubbatu warri illee waan laalee itti sabbaruu qabu isillee agartee yoo durallee waa kan sabattee qabaatte rabbiin inshaallah wallaahi beekan biyyuma rabaa nama deeme kana tokkocha rabbiin inshaallah waan inni iyyaanin waan tokko musiibaa tokko irraa hin gahin wallaahi waan biraa waan jedhu qabu jechuudha hundi keenya yoo qixxe rabbiin nagaan biyya keenyatti nu haa galchu nagaan maatii keenya biraan waase nagaan maatii keenya nu haa galchu viidiyoo sagalee abbaa manaa isii dhaggeeffadha obboleewwan kiyya garuu mucattiin kataate kana anatti illee ka fakkaatu marrajaan tikikkiliin isaa misini hime kana maaliif yoo jettan agartanii dhugaadha nasiiba kufuu waan jiru erga ta'e garuu immoo du'a sana keessatti ati yoo taate tasoo du'a tasaa kana keessatti shirri hedduun jiraachuu malaa jechuudha shirri hedduu jiru kana keessatti immoo tuyyuu nuti akka mana arabaatitti tokkoffaa nama wajjin wajjan hiriyoota waan nurratti yaadamu hin beeknu lammaffaa immoo tuyyuu agartee maatirraa qoratamuu qaba duuni keenya yoo mana arabaatti dhugaa dubbachuu yeroo ammaa biyyuma keenya keessattuu kaduu hundi azalaa miti beekaa ka'a
waan hin taane wal nyaachisuu wal obaasuu agartanii waan hin taane wal goggodhuu kanatuyyuu du'aaf nama saaxila garuu qadar wanni jedhamu tokkollee dhugaadha qadarratti hin amana ta'ullee biyyoormaa kana keessatti of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha erga mallaqa biraa qabaatte arabdoonni nama takkaalamaa miti qeesii ukkaamsite nama takkaalamaa miti qeesii qorichaan of wallaachiste nama takkaalamaa miti arabdoonni qeesiin akka ajjeeste balleessite sababa mallaqa kennuufi diddaa dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee hedduu ijoollee xalabaafaa akkana godhan jarri arabaa yoo birii isaanii biratti baay'ate jechuudha. Inna akkasii obboleewwan kiyya viidiyoo kana amma xumuraatti dhaggeeffadhaa galatooma alfaadhaa inshaallah boru viidiyoo dabbaa galasni rakkisaa irraa fayyadama. በዛሬው መሰናዷችን ሰሞኑን በስፋት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ የነበረው በቤሩት በስደት ላይ የምትኖረው እህታችን 10ኛ ፎቅ ላይ ወድቃ ህይወቷ ማለፉ ይታወቃል። ሬሳዋም ሳይነሳ ለ9 ሰዓታት መቆየቱ ብዙዎችን አስቆጥቶ ነበር። ብዙ እህቶቻችንም እያጣን ያለነው ህንፃ ላይ ከውጭ በኩል ሆነው መስታወት በሚያጸዱበት ሰዓት ነው። በየትኛውም አረብ ሀገራት ያላችሁ ቆንጽላም ይሁን ኤምባሲ እንደዚህ አይነት መረጃ ሲደርሳችሁ ቶሎ ብለው በቦታው ተወካይ ልከው ስለተፈጠረው ነገር ለማጣራት ሆነ ጉዳዩንም ለማወቅ ጥረት ሲያደርጉም አይታይም። ለዚህም የሰሞኑ ከ10ኛ ፎቅ ላይ ህይወቷ ያለፈው እህታችን ሬሳዋ ለ9 ሰዓት የሚያነሳው አጥቶ የተመለከቱ ጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ሁሉ ኢትዮጵያውያን በሰው ሀገር መሞት ሳይበቃን ሬሳችን እንኳን ወድቆ የሚያነሳው አጥቶ ሆዷ እስከሚነፋ ድረስ መቆየቱ ብዙዎችንም አስቆጥቷል። በቤሩት የኢትዮጵያ ኤምባሲም ቦታው ተገኝቶ ህይወቷ ያለፈበትን መንገድ እስካሁንም እያጣራ አይደለም። በአሰሪዋ ተገፍተራ ህይወቷ ይለፍ ወይ በሌላ ሰው በፖሊስም በኤምባሲው በኩል እስካሁን የተገለጸ ነገር የለም። አሰሪዋ ግን በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሏን የቅርብ ጓደኛዋም ተናግራለች። እኛ በስደት ያለን ኢትዮጵያውያን ኑረንም ሞተንም አንከበርም ሲሉ በቁጭትም ሲገልጹ ተመልክተናል። ከ10ኛ ፎቅ ላይ ወድቃ ህይወቷ ያለፈው ወጣት አዳነች ዜናም እኛም እየተከታተልን ወደ እናንተ መረጃ ስናደርስ ቆይተናል። ዛሬ ደግሞ የወጣቷ ባለቤት የሁለት ልጆቿ አባት በእንባና በሀዘን ውስጥ ሆኖ ይድረስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲል መልእክትም ልኳል። ንግግሩን ሲጀምርም በደረሰብን ሀዘን በሀዘናችን አዝናችሁ እያደረጋችሁት ያላችሁትን ያለሰለሰ ጥረት ትብብርም አይቻለሁ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በኔ ላይ የደረሰው በሌላው ላይ አይድረስ። አንዱ ባለቤቴ የሁለት ልጆች እናት ናት። ትመጣለች ብለን ስንጠብቃት ከ10ኛ ፎቅ ላይም ወድቃ ህይወቷ ማለፉን መርዶ ሰማን። ምን ማድረግ እንዳለብኝም ግራ ገብቶኛል። ማመን ቢያቅተኝም ማመን ባልፈልግም ግን ሆኗል። ሁለት ልጆቼ ደግሞ በጣም ናፍቀዋት ነበር። ምን ብዬስ ልንገራቸው ሲል በሀዘን ውስጥ ሆኖ የድምጽ መልእክት አስተላልፏል። አስክሬኗም ወደ ቤተሰቦቿ መጥቶ በክብር እንዲቀበር ጥረታቸውን ቀጥሉበት ሲል የላከልንን የድምጽ መልእክትም ሊሰማ የተገባ ነውና ተሰሙታላችሁ። በመሃል አዲስ አበባ አምላክ በለው የተባለ የ21 ዓመት ወጣት በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቱ አልፎ